michuudugaa yaala seekoo magaan. Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessanii baga viidiyoo haaraadhaa wal deebinii warroonni gara yuutuubii koo haaraa dhuftan anaa dhufu bagi nagaan dhuftan seenaa manni bal'aadhaa isiniin jala warroonni ammoo duraan turtan baga viidiyoo haaraadhaa walitti deebine. Nagaa waaqayyo bakka jirtan hunduma keessan isin haaf ta'u please waaqayyo kadhadhaa hundumti keessanuu akka amantii keessanitti waaqayyo kadhadhaa yeroo hamaa keessa jirra dhibeen kun dabalaa deemaa jira baay'ee yeroo sodaachisaa keessa jirra. Na har'a maal dubbachuun barbaada kaleessa Foozii Tuuka jedhamu irratti seenaa mucayyoo wayii gadhiistee turte sagalee ishee wajjin jechuudha. Sagaleen kunis mucaan tokko qarshii koo nyaatee Adaamaa jiraata Facebook qofaan beekti qarshii koo nyaatee maal wantoota akkanaa kun nuuf haaraa miti. Faashin isaa irra darbee jira. Ani yeroo kanatti maal akka dhaga'u jibbe beektani shamarran qarshii koo dhiirri nyaata jettu dhaga'uu hin jibbe. Yeroo baay'ee seenaa akkanaa kana namoonni karaa keessa dhufanii warqeeta yuutuubii qabdamiti namaaf barumsa ta'aatii irraa dubbadhu minaamin nan jedhanii karaa natti ergu jechuudha sagalees ta'ee barreeffama minaamin. Ana immoo jechuudha wanta akkanaa kanarraa haasa'uun na dabbare. Dhugaa rabbi na dabbare kalaas waggaa meeqa guutuu haasofni na dabbare nyaasoo jedheen dide jechuudha. Seenaa kanarraa hin haasa'u jedhee ijoollee baay'een dide dhugaas hin jira jechuudha. Inna gaafaan garuu kaleessa yoon dhagahu ammas seen jechuun hin dhumu jechuudha tokko lama miti kan qarshiin isaanii nyaatamaa jiru karaa takkeetii takka immoo dhufte qarshiin koo nyaatame maal jetti. Na ajaa'ibdanii bara shamarran keenya gaafa namni isaan gorsu gaafa jaalala keessa jiran akka waan jaarsa isaanii ati jalaa fudhachuu barbaadde jaalallee isaanii jaarsa keenya jedhan Facebook marraa baranii yoom heerumte yoom qawwellee godhatte yoom nikaa hidhatte. Yoo muslima taate warri kee yoom nikaa hidhanii yoo kiristaana taate moo yoom qawwellaa si godhe yoom argite jesti Facebook irratti qofa argite sagalee isaa dhageesseef jaarsa koo ijoollee nama maatiin kan kee beeyne nama ofii koo kee bichaa beektu otoo kennaa silkii wanta xixiqqaa bittee fi okay kun otuma akkuma kennaatti iyyuu normaal goddanyaani hiriyaanii yoo waliif bituu waan akkana okay garuu qarshii baay'ee yeroo dhiira maatiin kee hin beeknetti ergitu cubbuu akka dalagaa jirtu beektaa cubbuudha iyyuu kuniyyuu haadha harmee si guddiste maatii si guddiste maatii sitti rakkatanii si guddiseef hin ergitu. Yoo waan gootu dhabde yoo birrii kan kee namaa erguu barbaadde rakkataa meeqa biyya keessa jira. Rakkataan ijoolmaan Oromoo nama meeqa karaatti kufee kan namni gargaaru dhabame. Isaaniif hin ergitu rabbi biratti illee wantoonni akkanaa gaariidha. Dhiira dargaggeessa hojjetee nyaachuu danda'u. Dhiira dargaggeessa hojjetee of jijjiiruu danda'u. Qarshii kee ergitee sababa maqaa jaalalaatiin hin bittamu ati isaa. Hin bittamu jaalalaan biti malee qarshiidhaan hin bitiin dhiira jechuudha. Dhiiraaf dhiira ta'ee hiriyaa kamiyyuu nama sitti dhihaatuuf yoo hin jaalate kennaa wantoota adda addaa maqaa jaalalaatiin osoo hin taane akka kennaatti silkii wantoota xixiqqoo yoo bitteef rakkoon qabu kun gaariidha. Namni waan akkanaa walii gochuun garuu birrii baay'ee hunda waan hojjettu hunda itti ergite yoo si kaade yoo dhuftee har'a ergi nyaatamte ergi mucaa si ganee si biraa deeme dhuftee nutti bootte yookiin immoo seenaa kan kee himatte namni kun sitti kolfee kun sagalee kan kee yeroo dhaggeeffatu boohaa kun ammootu jedhee sitti kolfee si bira tara malee namni homaa sii godhu tokko hin jiru yaa obboleettii kiyya. Shamarran ammoo please yeroo jaalala keessa jirtan hin gowwoomina bara kana ija godhadhaa. Namni jaalala dhugaaf jedhee si haasofsiisu bara kana keessa dhiironni jaalalaaf jedhanii namatti dhiyaatan bara kana keessa parsantii 95% soba. Parsantii 5 yoo dhugaa ta'e jechuudha. Yaa sure dhugaa siniin jedhaate. Gaafa si biyya alaatti si haasofsiisu shamarran biyya keessa hin jirtu sitti fakkaataa siin. Shamarran baay'ee babbareedu kan barnoota fixanii kan hojii jechuun baay'ee ciccimoo baay'eetu biyya keessa jira kan akkam babbareedan inni hiriyaa biyya keessaa dhaba sitti fakkaataa gaafa si haasofsiisu abbaa fedhii wajjin jiraataa jireenya isaa jiraataa akka barbaadetti jiraataa si'iin ammoo tokkitti koo lubbuu koo maal koo sin jecha qarshii sirraa nyaachaa gaafa barbaade immoo si cufee si biraa deema jechuudha. Inni jireenya isaa jiraachaa jira. Eenyumtiyyuu biyya keessa namni jiraatu jireenya isaa jiraachaa jira. Nuti jireenya keenya jiraachaa hin jirru hubadhu. Shamarran biyya arabaa jirtu jireenya keenya jiraachaa hin jirru.
kaayyoo qabnaa, kaayyoo san jireenya jijjiiruuf bichaa xaarra hin hojjenna, hin dhaabbanna halkanii guyyaa maal jenna 24 hin hojjenna. Kana atis hin beektaan isin beeka. Maaliif bor jireenya hiikaa qabu jiraachuuf kaayyoo biyyaa baaniif qabna waan ta'eef jechuudha. Fedhii keenya ukkaamsinee waan barbaanne gochuuf ukkaamsinee nuti urmii kanatti jechuudha wantoonni gochuu barbaannu baay'eetu jira. Baanee iyyinee taphanne akka barbaanne ta'uu feena, akka barbaanne nama wajjin nyaannee dhuguu feena, waa baay'eetu jira. Kana hundayyuu ukkaamsinee fedhii kan keenya mana namaa keessa teenyee urmii kanaan nuti urmii itti bashannanuu qabnutti, urmii itti fataa jennee jiraachuu qabnutti mana namaa keessa teenyee fedhii keenya ukkaamsinee kan jiraannu maaliif bor jijjiiramnee jireenya hiikaa qabu jiraachuuf miti moo miti. So ati waan hojjette yoo dhiiratti kennitu, yoo waan hojjette yoo waan intaanatti intin jettu bicha dhugaa rabbi miira keessa galee jira. Waan ati beeku yoo miira keessa galee dhugaa sin jiraate please shamarran yaa abboleettii ko yaa abboleettii tiya yoo jaalatte qarshii ittiin ergin. Okay, qarshii itti hin ergin, sumuni diimtuu ittiin ergin. Yoo namni kun dhuguma kan kee ta'a ta'e qarshiin atarra hojjetu kan keeti kan isaati gaafa waliin jiraachuu eegaltan eessayyuu hin dhaqu. Baga namni har'a qarshii si gaafatu, namni har'a qarshii naa ergi jedhee utuu hariiroo waliin hariirummaa jechuun utuu qaama waliin argin biyya alaa jirtaa inni biyya keessa jira hariirummaa wanna utuu qaama waliin argin keessatti qarshii naa ergisiin jedhu akkuma qarshii sitti dhiyaatiin beektooti gaafa inni waa'ee qarshii naa ergi jedhee sitti dubbatu akka inni qarshuma barbaade sitti dhiyaatiin beektooti. Akkamitti jaalalleen namaa namni si jaalatu qarshii naaf ergisiin jedha biyya namaa keessa otoo hojjettu otoo dhugaa si jaalatu osoo jaalala dhugaa si qabaate otoo boruu si hawwee jechuudha. Bor intalli kun kan kooti, intala kana wajjin jiraachuun barbaada, isheen kun bakka haadha warraa kan kooti buriiti jedhee erga si yaade qarshii na gaafatettee yaaddaatti sin gaafatu. Yeroof yoo si wajjin ta'uu barbaade garuu akkiidha qarshii kee nyaachuu barbaada. Innaa please yaa abboleeyyan kun shamarran jechuudha. Yeroo jaalala keessa jirtan namni osoo gorsa namaa dhagaha. Bakka duudaan ta'inaa ka hayi yeroo sanatti ali kana keessa qarshii nyaatame yeroo jettu atiin salphaatti was baati. Dhugaa rabbi ishee minna qabaanii shamarran akkana dhagahuuf jechuudha. Waan sinaa ajaa'ibu waan akkana rahaasa'u ishee minna qaba. Wanta akkana rahaasa'u ishee minna qaba. Yeroo baay'ee seenaa akkanaa jechuudha. Ijoolleen fidanii sagalee sitti ergaatii ijoolleedhaa barumsa ta'aa dubbadhu ramnaamin naan jira noo hin dubbadda waan akkanarraa na dabbaree jira hin dubbaddu waan akkanarraa jedheen dida. Sababni isaa Fashion isaa irra darbee guys. Fashion isaa irra darbee jira. Irraa dubbanne iyyine qarshii keessan erginaa dhiira qarshii keessan erginaa dhiiratti jennee iyyine dadhabni ture. Har'allee yoo anas ba'e intala kana qarshii irraa nyaatee mucaan jedhee haasa'u dhugaa rabbii na dabbari hin dubbaddu jedheetiin dide. Seenaa akkana kana barnoota ta'a ijoolleedhaa barnoota maal ati irraa baratteera? Erga barnoota ta'e ati maaf irraan baratiin kan darbirra. Nama hin dhageessan gaafa jaalala keessa jirtan duudhaadha. Yaa yeroo hunda dhiirarra laalu kalas rakkoo mataa kan keessi bira jira of ilaali. Akka jaalalli jiru jibbi akka jiru hubadhu. Jireenya kee keessatti nama meeqatu dhufee deema, nama meeqatu dhufee deema, namni meeqatu dhufee deema fi nagartu atiin. Taadhaa kan qarshiitti ergisuun illee meebii hin deemattee yaaddu. Anama fakkeenyaaf ergaa jechuun waa'ee jaalalaa keessa galee hariiroo nama lama sadii waliin eegalee hariiroon kee nama lama sadii waliin eegarsuun meebii ittiin fufne ta'aa deemanii bahanii meere kinu akkasuma jechuudha. Shamarran takka hanga jireenya bultii ijaarrattutti dhiira baay'eedhaan wal barte addaan bahaa dhiira baay'eedhaan wal bara minaamin ergasii dhumarratti kan carraa kan kee waaqayyo siif uume walii dabalamta malee akkuma jaalatteen namni sun kan kooti jettee abdachuu amanuu maal jechuun ayna fam dhugaa rabbi gaarii miti. Innaa wanti jechuu barbaadu of eeggadhaa. Qarshii keessan eeggadhaa. Boru biyya namaa keessa waggaa 10 waggaa 9 waggaa 8 waggaa 7 hojjettanii gaafa biyya galtanii sumunii takka hin qabne gaddee bitanii kaaffee keessa wantoota xixiqqaa gaafa hojjettan nama saalfachiisa, nama qaanessa, akkasuma hamilee namaatiif iyyuu gaarii miti. Har'a hojjettee bor jireenya gaarii wayyoo qabdu wayii akka jiraattuuf qarshii kan kee siifii godhadhu yaa obboleettii kan koo jechuudha. Eenyumtiyyuu siifii yaadu. Eenyumtiyyuu dhiira Facebook irratti barte dhiisiiti maatiin kan kee kasii guddisanii jechuun si wajjin rakkatanii har'aas gaaniyyuu gaafa qarshii argan qarshii irratti namni kamuu amanamaa miti.
dhiira feesbuuk irratti argite amantee qarshiitti ergu miti maatiin namaatiyyuu yeroo kana keessatti kan qarshii shamarree ijoollee biyya arabaa jirtu kaballeessaa jiran baay'eetu jira. Inni akkamitti atiin dhiira feesbuuk irratti bartee amantaa? Yeroo kana keessatti maatiin iyyuu qarshii ijoollee jalaa kan yeroo baay'ee wantoota dhagahoo dhugaa isinitti himi jechuudha. Maatiin kan koo qarshii waggaa 5 na jalaa balleessanii maatiin kan koo qarshii akkasii narraa balleessan kan jira shamarran baay'ee dhagaheeraan. Okay. Inna kan maatiin iyyuu qarshii namaa balleessaa ijoollee biyya alaa hojjetu keessaa jalaa balleessaa jiru ijoollee isaanii jalaa balleessaa jiran. Si mucaan ati feesbuuk irratti barte kan just suuraa fi sagalee sabichaa beektu akkamitti qarshii kiyya nyaatu itti yaadda? Akkamitti yaadda? Yeroo kana keessa jechuudha. Maybe hundi keenya iyyuu sobamnee ta'a jallaaf jennee miidhamne jira minaamin. Garuu yeroo kana keessa no ta'uu hin qabu sobamuun jechuudha. Bichaan kana caalaa wanti hin jiru tokko hin jiru qarshii keessa seefi godhaa. Qarshii kan kee dargaggeessa hojjetatee of jijjiiruu danda'utti qarshii kan kee rakkadhee jira mana kiraa barachaan jira minaamin jedhee yoo inni sitti baqa garaan kan kenna laafaadha fuuteetu itti lakkaa'uu dhiisiiti qarshii kan keesseef godhiiti bor jireenya hiikaa qabu jiraadhu biyya galiiti. Yaa kanas hin jedha. Kana caalaa wanti dubbadhu baay'ee hin jiru. Gorsa namaa hin dhageessanii machee akkanumaan dubbanna. Bitaa waaqayyo bakka jirtan tun bakka keessanii iyyuu sinaa eeguu waan fayyaadha. Beetanii dhibeen kun nu qoruuf akka dhufe beetanii garuu dhibeen kun nu qoruuf akka dhufe bichaa hin dagatina. Maaliifi baay'ee cubbuu dalagna. Ilmi namaa kun baay'ee cubbuu dalagna. Yaa naganaaf tura.